sheeka damtuulaa barsiisaa diin islaamaa leencicha ija kuulaa gumbii beekumsaa dhabne muftii sheeka damtuulaa gumaata baha biiftuu urjii warra kombolchaa dhabni keessan nuuf caba musliima mara okkolchaa hangafa ulamootaa bar gumbii beekumsaati diin islaamaa kanaafuu waardiyyaa eegumsaati. sheeka sheekota hedduu ilmii baree barsiise daa'imman ustaazota haafistootaaf aalimman baay'ee karaa agarsiise gaaddisa firii qaalii bara baraan daraaraa maanguddoo guddaa dhabde biyyis jaarsa araaraa gaaf guyyaan nutti dhiitee biiftuun ormaaf bariitu gaafa sumaaleen shiiraan qomoo keenya ariitu gaafa orma akka loonii adamsitee nu qalchu gaafa gaddaaf gadadoon qe'ee keenyatti galchu gaafa oromummaa qofaan eeboo diinaan nu buree sheeka damtuulaa faatu jaarsummaan rakkoo fure goota jabarbadaati roga maraanuu guutu isaan lubbuun darbanis hojiin isaanii hin duutu bara jireenya isaanii hin teenye maratanii waggoota 70 hiran waan baratanii muftii waardiyyaa ta'uun diinii har'aan nuuf ga'e kumaatamni leenji'ee harka isaanii irraa ba'e hadha amrii rabbiitiin deemanis bakka noollee oolmaa nu biraa qabu kanaaf geggeessaa isaaniif baay'annee dachii goolle kan oolmaa isarraa qabu duruu uummanni galataa hojii isaatu hin du'u bara baraan dhalataa dungoo diinii ta'anii bu'uun faana nabiyyii sallallahu alaihi wasallam kanaaf dambalii yaanee jaarsaa hanga sabiyyii harka keenya ol qabnee rabbii guddaa kadhannaa jannata nuuf qubatu shakkii malee abdannaa duruu kan milkaa'etu ilmi rabbiin deemmataa qubsuma sheeka keenyaa nuuf haa ta'u jannataa ija keenyatu jaame gurris dhagahuu didee addunyaatu raafame horiin gaddaanu hidhee isaan gammadaa ta'u jannatumaan badhaadhaa hin shakkiin soban ta'u hojii isaanii ragaadha kan isaanii du'a miti milkiidhaan godaananii dhaloota anaaf si'ii nu'iifoo maal dhaamanii akkana jedhuu laata bakkaan dhufe kana hundumtu waan hin oollee boollatti nun jibbinaa yaa ilmaan koo ijoollee biyya lafaaf jettanii gandaan nu mummurinaa akhiraa dagattanii suuraa keenyan gubinaa na dhagahaa ilmaan koo dhaamsa kan koo gabaabduu gamoo abbaa kee diiguuf akkamii dhabda naasuu boqonnaa nun dhorkinaa nurratti sirbitanii jecha arargeef jimmaan boollatti nu hirtanii muftii sheeka damtuulaa barsiisaa diin islaamaa leencicha ija kuulaa gumbii beekumsaa dhabne muftii sheeka damtuulaa gumaata baha biiftuu urjii warra kombolchaa dhabni keessan nuuf caba musliima mara okkolchaa hangafa ulamootaa bar gumbii beekumsaati diin islaamaa kanaafuu waardiyyaa eegumsaati sheeka sheekota hedduu ilmii baree barsiise daa'imman ustaazota haafistootaaf aalimman baay'ee karaa agarsiise gaaddisa firii qaalii bara baraan daraaraa maanguddoo guddaa dhabde biyyis jaarsa araaraa gaaf guyyaan nutti dhiitee biiftuun ormaaf bariitu gaafa sumaaleen shiiraan qomoo keenya ariitu gaafa orma akka loonii adamsitee nu qalchu gaafa gaddaaf gadadoon qe'ee keenyatti galchu gaafa oromummaa qofaan eeboo diinaan nu buree sheeka damtuulaa faatu jaarsummaan rakkoo fure goota jabarbadaati roga maraanuu guutu isaan lubbuun darbanis hojiin isaanii hin duutu bara jireenya isaanii hin teenye maratanii waggoota 70 hiran waan baratanii muftii waardiyyaa ta'uun diinii har'aan nuuf ga'e kumaatamni leenji'ee harka isaanii irraa ba'e hadha amrii rabbiitiin deemanis bakka noollee oolmaa nu biraa qabu kanaaf geggeessaa isaaniif baay'annee dachii goolle kan oolmaa isarraa qabu duruu uummanni galataa hojii isaatu hin du'u bara baraan dhalataa dungoo diinii ta'anii bu'uun faana nabiyyii sallallahu alaihi wasallam kanaaf dambalii yaanee jaarsaa hanga sabiyyii
harka keenya ol qabnee rabbii guddaa kadhannaa jannata nuuf qubatu shakkii malee abdannaa duruu kan milkaa'etu ilmi rabbiin deemmataa qubsuma sheeka keenyaa nuuf haa ta'u jannataa ija keenyatu jaame gurris dhagahuu didee addunyaatu raafame horiin gaddaanu hidhee isaan gammadaa ta'u jannatumaan badhaadhaa hin shakkiin soban ta'u hojii isaanii ragaadha kan isaanii du'a miti milkiidhaan godaananii dhaloota anaaf si'ii nu'iifoo maal dhaamanii akkana jedhuu laata bakkaan dhufe kana hundumtu waan hin oollee boollatti nun jibbinaa yaa ilmaan koo ijoollee biyya lafaaf jettanii gandaan nun mummurinaa akhiraa dagattanii suuraa keenyan gubinaa na dhagahaa ilmaan koo dhaamsa kan koo gabaabduu gamoo abbaa kee diiguuf akkamii dhabda naasuu boqonnaa nun dhorkinaa nurratti sirbitanii jecha arargeef jimmaan boollatti nu hirtanii isinoo ilmaan keenya eenyu sin baase adda oromummaan fakkeenya nuti hin qoonne ganda akka gootan yaa sabaa dhaamsa koo isa dhumaa magfiraa nuuf kadhadhaa yoo dandeessan kanuma akka gootan yaa sabaa dhaamsa koo isa dhumaa magfiraa nuuf kadhadhaa yoo dandeessan kanuma akkana jedhuu laata jechuunis waan hin oolle har'a nutoo maraata hayyuu boollatti lolee isaanis bor xiqqeessuuf har'a qofa hirkina garam garri deemnu hayyuu seenaa tiksina nama rabbiin kadhatuuf nu haa godhu dhaloota kan hordoftan martuu ulfaadhaa galatooma. Yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenyi keenya akka waaqaa koromummaadhaa koonni raawwattisnaa dhaqqabu warra sanii bara hirlee akka bultan nagaa bultan fayyaan bultan isanii jannaa salaamullaahi alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ashama harka fuune alaa dhufu welcome to Shabboo Media isanii janna hunda keessanuu gaabaga nagaan gara Shabboo Media dhuftanii waaqa raas naatoo isaatiin rahmata isaatiin waliin dachaaseef galanni isaa baay'atu maqaan isaa uffaatu Alhamdulillah Rabbil Alamin Jannah akkalumatti illee I think Riyad nafakkaata namni walaloo yaadannoo ishee adamtuudhaadhaa lafa kaa'e Riyadin jazakallahu khair jennaani sagaleen ammoo tasagaleessitee walala akkasuma akka adeeroo Ismaa'il nu barsiisetti walala namichi walaloo barreesse walala Riyadi sagaleessituun ammoo Fatiha bintu Nasir isallachuutu jazakumullahu khairan isaanii janna jazaa egaa namu haalu hanaan beeytee wal yaadachuun waan gaarii dhiifattanii jechuudha jazaa abbaa keenyaaf jazaa galchitanii warra beeytee ilmaan isaanii jazaa isaanii galchuu rabbi haa godhu atis ilmaan keetiin kabajamisin janna adeeroo Riyaadii fi atillee ilmaan keetiin kabajamisin janna Fatiha bintu Nasir anyway galatooma alfaada waaqa qomateenya nu bal'isi waan dubbannu nu miidhaksi marii teenya nu eebbisi waaqa warra dhugaa dhugatti beekee arkee walii akeekee walii galee alaa galee waaqa hin godhinna akkanumatti illee warra cubbutti beekee walii akeekee cubbuu jee walii galee alaa galee illee nu haa godhu hundi keessanuu galatoomaa irratti illee wal afeera sagantaa teenya taanarraa waa hedduu waliin qindeessinee isaniif haannee jirra akka nu waliin turtanis afeeraan teenya dursineeti jidduutti isanii yaadachiisaa ambulook Shabboo Empiloo katabee jette gubbaa sanarratti akkasuma nuu katawa adeera akkasuma nuu katawa warri yuutuubii illee xiqqushumaa sanii hafe nama 80 fi wayii hafe waggaa yeroo harkattan sanillee inshaallah dhaqaatii nu achillee nu qindeessaa sanii jenna hundi keessatti baga nagaan dhuftanii sagantaa teenya tanaarraa keessatti lola kaabaa fi olmee waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi olmee Oromollee waan irraa sanii gabaafnu qabna duramee Shabboon barruu takka nu agarsiisu iskriinarraa waa takka jana gubbaa Shabboon irraa kaasi waa'ee beetee ati arra خلي بهان فكاتا براتوني إلى قدر إساني تمرتني جرا قربات إساني
ga nasiba isaan tolchu isaan hundaa'u nasiba isaan tolchu jannani ammoo oduun beeytee gara Faransaay irraa dhufte xiqqishoo waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Beekte gaala lakkoofsa kana isaan rabbi laaffisee fi jechuudha lakkoofsa chigginyi biliyoon 4 dhaabne jedhanii jechuudha. Chigginyi biliyoon 4 qamadiin barana ekspoortii taate jedhan. Herregni isaanii beekte herregni isaanii waan nama ajaa'iba. Adeero Reine Lefort aroona gaa maqaa Faransaay kanallee akkatti yaaman hin beeku. Abiyyiin jaarsi kuni joornaalistii jabaa lamu kuni Abiyin has just added a new performance to his brilliant record. Amaga akka warri Faransaay gabaasetti namni kun gaa nama beekamee jechuudha. Akka inni juutti harka 45 barattoonni sadarkaa lammaffaadhaa qormaata seenedha. Eligible students have not been enrolled. Wanni seenedha barana. Irraa sanii deebi'a. Differensa di deebi'a harka 45 barattoonni sila of galmeessuu qaban barnoota jalqabuudhaaf barana hin seennee jedha. Haga baasu ammoo UNESCO dha beekadha. UN hin gaane kijibdi jettanii kan jenne abdii guddaan qaba. Waan nama yaachiftu jechuudha. Harka 45 jechuun barga almost walakkaan barnoota ran jiranii jechuudha. Walakkaan laata Oromoo irraa meeqaatu baga naannoo Wallagga naannoo Shaggal Kaabaa Shaggal Lixaa naannoo Aanaa Booseet Gujii keessa Boorana aroona naannoo Walloodhaa Katigra silaa ifa jechuudha. Harka 45 barana barattoonni of hin galmeessinee jedhan gaa ilumaatu akka UN jettutti Itoophiyaan amad 20 if booda deebiteedha. Egaa barattoonni barana barnoota keessa seenan amata 20 Itoophiyaa if booda deebiteedha. Waa dabaati bookam. Kunis wal oduu achirraa nu dhufte beekamtii ittaatu nu dabarsi gaa barnootillee ijoollee teenya waliigalatti qormaata isaanii fixatan warri barnoota isaanii fixatanii mana galanii gaafii guddoon jirtu shakkii takka malee qormaanni baranaa ati harka 150 dabruu isaa rabbi yaa beeku. Biitii lola keessa turtee environmentii isaanitti beektee qormaata itti seenallee adda. Ammoo dhugaadhaa walirraa horrajee ijoolleen dabartuun sirriidha jenneen amannu. Qulqullinni barnootaa tikfamuu qabaa. Ammoo qulqullii barnootaadhaa egzaamiidhaanii miti jechuudha kan laala wadeera. Jalaahi beektee kee jirra akkasitti deemtee ijoollee barsiifataati. San booda eega qopheessitee booda qormaata akkanaatiin beektee dhukkeerraa kaaftee hakasan dabre yuunivarsiitii seensifta jechuudha. Jalaatti dhiiftee waggaa bakka kana gahan haamuu jechuudha. Qisaasuudha. Amata 12 amata 17 ijoolleen amata 15 beektee barnoota isaaniirratti laffaatuu maatiidhaa laffaatuu barattoota jalaa akkanuma horii haa dhufanii gulufaa dhufanii amma dhaabbu jettanii yuunivarsiitii hulaatti cuftanii akka nama beektee hulaatti cufee barsiisee takkatti silaa akka amma yuunivarsiitii hulaatti cuftan kanatti hulaatti cuftanii barsiiftanii isfeergeem jechuudha. Maaliif dhaloota lubbuu qabu dhaloota sammuu qabu barbaannaa jechuudha. Ammoo jalaa hororeessitanii fiddanii hoggaa ijoolleen kutaa 12 geesse immoo hororoo quba akkasiisan fatanaan salma ta'uu qabdi jechuudha. Kaayyoon qormaataa barattoota kuffisuu miti. Kaayyoon qormaataa arra guddaan biyyoonni addunyaa haa guddatan fookasiin isaanii egzaama gubbatti miti. Wani irratti xiyyeeffatan barnoota gubbatti. Irwaatu biyyoota guddate kana keessattuu qormaanni laafa barnoonni jaba ammoo. USA fudhatan modeela USAdhaa kan Canada, Australia, Awurooppaa fudhatan barnoonni jaba qormaanni ammoo laafa. Biyya teenya ammoo barnoonni laafaadhaa qormaanni jaba. What's the point jechuudha. Kanaaf gaa amata dhufu akkanumatti harcaasuu ta'anii
deebi'anii tuma akka beetee odoo jalaa barnoota qabsiisatiin itti taphatanii achiin gahanii amma gabaasan galuu teessu gaa taraa duraatiif qulqullinni barnoota cuunfeeti mootummaa kunoo barattoota lubbuu qabu qofa yuunivarsiitii keessatti galchee adeeroo haala yaafte kunis lubbuu numa qabaa jechuudha. Ammas yuunivarsiitii keessattuu meeqa isaaniitu barnoota sanuu galmaan gahachuu danda'a. Walumaa galatti adeeroon beeytee jettanii Biraanuu Naggaadhaa akkuma shaqaxa markaattoodhaaf godhee jechuudha. Shaqaxa markaattoo godhe barnoota. It's just not fair. Dhaloota kanatti taphatan ammoo silaa hulaatti cuftanii ijoollee nu barsiiftanii. Nyaachiftanii akka ammaa kanatti obaaftanii hulaatti cuftanii seriously barnoota jabaa kannitanii fi samboodoo naatuu takka malee qormaata jabaa itti kannitanii dhaloota jabaa nu uumtan kana wanti san qeeqnu qabnu jechuudha. Ammoo gaa propaganduma goota siyaasa badaleetan. Jalaan hororoqa gubbaa kana ammoo beektee waan guddoo gootanii ijoollee meeqa aarsaa hafalee jechuudha fatanuma teessan tanaa dhufuudhaaf. Don't forget nam kun 12,700 naannoo Amaaraa qofa keessaa barnoota kanarraa deemee jechuudha. So namni kun 12,700 yuunivarsiitii irraa irrate waggaa deebitanii gaa 150 kanaas akkasumatti irratan amata dhufu mala yuunivarsiitii guddaan isaanii more than half of students isaanii lose godhuu isaanii ni mala. Xumuratti warra fatanaa beektee qormaata fudhatanii ammallee carraa gaarii sanii hawwinaa qulqulluu barnoota ammoo kee jiraan waa jalqabuun gaaffii beektee akka shabboo miidiyaatti biiroo barnoota Oromoodhaa kitaabni keessa sanuu qullaa bara abaa callee taatu kaarra kataba. Barnoota nama loogoon isaa kitaaba qullaa adiidha gaa dhaloota adii nu uumuu danda'a jechuudha dhaloota qullaa. Mee haa hullee taatu rakka tabaddaa biiroon barnoota Oromiyaadhaa. Qabxii itti aantu gaa Stanford University fakkaatan dogoggoruu baadhee Stanforditti barnoota jalqabanii jiran barnoota afaan Oromoodhaa. Kanaafuu gaa baga gammannee sadii jaannuuf beekan waan guddaa. Yeroo Biraanuu Naggaadhaa akkamittiin qubee fi afaan Oromoodhaa mana barnootaa keessaa haaxaawee baasaa karoora nurra baafatee jiru har'a biyya ambaa keessatti ammoo afaan Oromoodhaa sadarkaa yuunivarsiitiitti barsiisaa jiran. Gaa barattoota afaan keenya barataa jiranillee haa galatoomanii barsiisanillee galatoomaa jennaani warreen sagantaa kana qindeessanillee thank you very much hedduu isaniin boonnaa chuqee. Nuuf injifannoo sabni kun barru galma fooyyinaa deema ariif boodan deemnu ta'aa garanchii. Oromummaan itti fufti. Is a losing game naasaniima. Dhaloota har'aa kana beektee maarshii gama duubaan eenee Itoophiyaan eessinaan no. Du'eetu bada malee dhaloonni kun isaniin amaara. Gaa Stanfordiidhaan galatooma jennaani kulamaa mata duree joornaala beektee Stanford Daily irra barreeffame afaan hoggaa 30 dura lala amma Ameerikaa kana jaba afaan amma 30 dura ugguramee ture har'a Ameerikaa keessatti akka barnoota akka namaa jiraadha. Big statement. Afaan amata 30 dura ugguramee ture har'a Ameerikaa keessatti mataa ol qabatee jiraadha. Gaa thank you very much jenna qabxii tantu nu dabarsi irratti illee wala feera dubbii gaa washallahu la billahi gaba balina sadi gabaafna gama waraana bilisummaa Oromoodhaatiin ammoo ati leenjiin akkuma itti fuftee jirti leenjiin akkuma itti fuftee jirti bobbaan akkuma itti fufee jira ati drooniin takkalee nu jalqabdee jirti. Droonii wayyaana dhiyoota nama raashii wanni irraa galfatanii Iraan irraa galfatanii Raashiyaa fi Itoophiyaa galfatanii. Raashiyaa nagaacha irraa bitattee ammoo Ameerikaan sanshinaa isaanirra kaa'aa jetteeni ka Itoophiyaa haala ammoo namni hamugasuudhaa dubbatee jiru asiin leenjiirra jiran asiin bobbarra jiranii gaa mirgaan nu galaa jennaani leenjii gaa meera deebisii suuraa san warra leenjiirra jirullee halaallu kun ammoo warra imalarra jiru irra nu haa kun ammoo warra leenjiirra jiru haa warra bobbarra jiru. Akkasitti deemaa jirti. Leenjii bobbaa fi duula. Leenjii bobbaa duula. Wanni sadeeru deemaa jira. Wanni amma nu biraa eegamu maaliin ta'u isaan beektee hamilee isaanii ta'u mirgaan nu galaa jennuuni beektee olola irraa deebisu hamilee isaanii ijaaruu fi akkanumatti illee gumaata gara keenya irraa eegamu dirqama keenya ba'u. Itti aanee
أيه خلي كنا ميجا عدوتي أنتو مو هاي دروني داتي سندقي سفنا ترى دراتي في اللي ميتي أمو هارت تجل قبضة يرتي درونين ورانا مخروقتا جرت أمت جولي بيتي برنو ترى ديمو جرتوفا جولي لون تيسي توفا لوني في جولي دي تكولي دايت شوية فايني شوراران I don't understand honestly. I think the big drone da khayo ni si da oromo mashoro kesu na fakati oromo mashoro kesu waradi oromo da dukke sare da khasa isara mo ummata ra dukke khasa ga lolli biyete ni khaysa de wujul khana chui warana dandan ummata adaban magala ana me tada khana sanifo de isa magabasa balina da gaisani waraanni seenee qabatee ture isaan keessaa buusee qabatee keessaa bee droonii dhuftee ammoo dhoote amma guyyaa biraa rule of engagement jiraachuu qaba jennee amannaa kanarraa dhugaadhaa nama keenya kaduu eefi gaddina waraanni bilisummaa Oromoo illee bakka tana laallachuu qabanidha amma dura bal'inaan raasoo yoo khayaan taate wanni jechuun jiru yeroo ammaa tana keessatti wanni magaalaa qabachuudhaan barbaachiftu jirtu magaalaa qabatanii gadhiisan loojikni naangalu jechuudha. Wanni irratti xiyyeeffachuu qabnu daandii gurguddaa amma fakkiidhaaf karaa beeytee Goojjaa biraa dhufu sani geejjiba beeytee naannoo Amaaraa gara Oromiyaa dhufu sani waraanni bilisummaa Oromoodhaa san cufu jira. San bareeda amma faayidaa qaba maaliif impaaktii qaballee tokko hottee duudaa nutti gara keenya imalaa jirtu irraa dhaabaa jirta lammaffaa dhageettillee qabda influensillee qabda aboo magaalaa nagaa takka qabachuun ololaaf hin barbaachiftudha nuti magaalaa qabannee gurran barbaannu banuti already jaalallee nuti waraana bilisummaa Oromoo qabnu halduree takka malee akkamatti isin jaalannee jira jechuudha kanaafuu mul'achuudhaaf magaalaa karaa qabatanii gadhiiftanii hin barbaachiftu because isan qabannaan waan itti aanu beeynaa jechuudha هيا ما تربى كنا سينتن كبتن لولين دابتو ماس دبين دي انت ماس يدفتن خيسا غوشيتن نكبتن ولغ كنا بوتته يچوي ولغ غوجين اكتبو سنكن ني سينتن نكبتن خيسا ياتن بيبي دادفا اوغا بيبي دفته اباو جتي جالو متفتن شانيو جتن جاني اوغا سن دفتن امو بيبي جتني يدفته ركون خلافو خبجادان ولي ورانا بسمو اربو غافر نمالي magaalaan yeroo ammaa tana keessatti because drones bitatee jira miidhaan tun itti fufuuf teessi sodaa fi miti numa fayyadne jechuudha odoo nu fayyadee aarsaa kafalle gaarii fakkiidhaaf magaalaa isa qabatan sanirraa yoo meeshaa waraanaa qabatte bar meeshaa silaa manneen keessatti jechuudha irra guddaa kaampiilee odoo targeetii nu gootani kaambii waraana faa do xiyyeeffatanii magaazana xiyyitii faa dolaan laattanii malee magaalaa qabachuu yeroo ammaa tana keessatti aarsaa guddaa nu kafalchiisu malee qabsoo Oromoodhaatiif bu'aa buusa jennee hin yaadnu haga beeynutti jechuudha. Gaa isanillee kana herrega keessa nu magalfattan jennee abdanna waa hundaafuu obboleen keenya kan beektee meettaa walqixxeetti dhabnee gaa biyya irraa salphisu nu hundaa'uu maatii keenyaa warri dhabne sanillee jajjabina sanii hawwinaan dhugaa rabbii waan nama gaddisu barattoota gara barnootaa deemanii dirooniidhaan dhufanii dhawan fi ijoollee beeytee loon tisitu caffaa na yaadachiisanii jechuudha caffaa akkanumatti illee arxummaa furseedhaa waan beeytee sanbatee fi khamisee keessatti agarre masjida Hamzaa faa yaadadha jechuudha aanaa maal jettaniin wallotti mee waa hundaafuu oduu tanatti yaadiyaan Ye Oromticha godina lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee keessatti guyyaa kaleessaa rakkoon akka uumametu dubbatama. Rakkoon naannoo keessanitti uumame kun maali? Eenyutu rakkoo kana uume? Rakkoo kan uume waraana mootummaatitu uummata nagaa irratti diroonii bobbaasee uummata nagaa lafarraa bitee warra horiisaa eeggatu uummata bobba'ee jiru uummata baay'ee fite. Sababni rakkoon kun uumameef maalidha? Ka'umsi rakkoo kanaa maali? Maalirraa ka'ee
murni bilisiginnaa diroonii fayyadame. Dirooniin kun immoo eenyuun rukute addatti hawaasa moo qaama loltootaati kan inni rukute? Qaama loltootaati waliin agarre. Qaamni loltootaa ganama dhufanii ganda keenya keessa ba'anii magaala Goorotii fi magaala Meettaa walqixxee to'atanii turanii. Erga yaa'anii immoo gadhiisanii isaan keessaa ba'anii uummata nagaa warra horii eeggatuu fi barattoota karaarra deemu dirooniidhaan bakka tokkotti fixe. Aleellaa naannoo sanatti jechuun aanaa Meettaa walqixxee magaalota tokko tokko irratti kan geggeessee murna bilisiginnaa buqqise kun eenyu? Waraana bilisummaa Oromooti? Waraanni bilisummaa Oromoo buqqisee erga isaan ba'anii deemanii isaan hin agarreeyyuu uummata isaan ittiin buune ba'anii deemanii uummata nagaatiif immoo barattoota mana barumsaatii deeman karaa irratti dirooniidhaan rukuttee dubartoonnis keessa noole jiru. Uummanni nagaa maanguddoon ulfillee kan keessa jirtu hin jirti. Mee aleellaa kanaan namoonni du'an yookaan madaa'an jira? Qabeenyi manca'ees agami? Ammaaf kan mul'ate bakka tokkotti nama 14. Namoota ajjeefaman kana maqaanii beektaa? Maqaa adda baafachuu hin dandeenye. Guggubatee kuulluutti ciccitee uffanni isaanii gargar bade waan ta'eef mataa bichaa laallaallee bakka sanitti ergaa ishiin achirraa deemte laallee uummata isa laaluu dhaqellee itti deebitee diishkadhaaf immoo inni dhangalgala dhuftee uummata irratti dhokaastee uummata ammayyuu gara uummata 20 fuutee hidhaatti naqxe. Mee kan ajjeefaman malee kan madaa'anoo agam ta'u? Kan madaa'an naannoo nama 10 kanaa tan immoo ajjeefamanii amma bakka tokkotti nama 14. Loon uummataa kan dhume jira? Meeqa ta'u? Loon uummataa kun naannoo horii 4ti. Ayyee mee barattoonni keessatti argaman agam ta'u? Barattoonni achi keessa jiru jettaniittu. Mana barumsaa irratti aleellaan kun raawwate moo osoo baqataniiti kan isaan rukutaman? Odoo karaarra deemaa jiranuu daandii bal'aa wayitu jira. Daandii sanirra otoo deemaa jiranuu achirratti itti gadhiisee uummata bakka sanitti fitee kuun baabura dhaquuf deemaa kuun galuudhaaf manni barumsaatii galuu deema. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo magaalaa sana seenee murna bilisiginnaa achi keessaa buqqise dhiibbaa uummatarraan ga'e qabaa? Ajjeechaa yookiin saamicha geggeesse qabaa? Maaltu ka'umsa waan kanaa yookaan aleellaa xiyyaaraa fiduu taasise? Uummata nagaa namni isaan itti bu'an tokkollee nagarree nu yoggaasan dhokaasni banamnaan xijjii jallee laallee isaan nagaumaan keessaa ba'anii nama miidhan tokkollee hin jiru. Waraana mootummaa bichaa irratti tankaaruu fudhatan jedhanii achumaan ba'anii deemanii nagarree. Haalli naannoo keessan jiru maal fakkaata? Nageenyi deebi'eera? Nageenyi buune ammumallee baqannee kiloo lama nu torkii kanaa barbaaddannee tamma akka carraa roggee irratti baane malee nu torkiillee nurraa balleessanii jiru. Uummanni immoo ammallee magaala irraa baqatee magaala keessa deemtee dhokaasaa itti sagalee dhokaasaa bichaa dhageenya malee wanti dhageenye adda baane hin jiru. Kan dhabamee odoo mul'atin lubbuudhanii nama ammaa uummatni mul'atin daa'imni horii biraa baannantee badde maanguddoon qeedhaa kaatee odoo kaatuu barumsaa dhabamellee amma naannoo nama 15 kun hin mul'anne amma ona. Ayyaa akka waliigalaatti hawaasni magaalattii fi naannoo isheetii baqatee naannoo yookaan bosona itti dhiyootti baqatee jira jettanii jirtu? Bosona keessa jiru amma horii illee fudhatanii qeedhaa baqatanii tamma ishiin immoo magaala keessa deemtee saama jirti jedhanii yoggaa dhageenye dhokaasa bichaa dhageenyaa bilbila nu torkii balleessee wanti ittiin dhageenye walqunnamnullee hin jiru nullee amma akka tasaa dhokannee naannoo rakkinaa keessa jira. Egaa mootummaan kun mootummaa uummataati. Ani ilmaan Oromootiif hin dhaabbadhee namni tokko du'uun qabuu jedhee dubbata. Ammoo naannoo keessanitti aleellaa xiyyaaraa fayyadameen uummanni jimlaadhaan akka du'e kaastaniittu. Kanaaf murni bilisiginnaa amma impaayettii bulchaa jiru kun dhugumaa Oromoodhaaf yaada? Oromoo bakka bu'a jettanii yaaddu? Oromoo namni nama fixu namni nama ajjeesu akkamitti Oromoodhaa bakka bu'a? Inni duguuggaa uummata Oromooti irratti sanyii geggeessuudhaaf malee uummata Oromooti tokkollee wanti bakka bu'e hin jiru. Uummata Oromoo barbadeessaa horii uummataa saamaa ajjeesaa qalaa akkamitti uummataa bakka bu'a jennee yaadna? Uummata Oromooti bakka hin buune hin beeknu nuti uummanni Oromoo. Ayyee xumurarratti dhaamsi isin ilmaan Oromoo bakka garaagaraa jiraniif dhaamtan maalidha? Carraa kanaan ergaa dabarfattan yoo qabaattan isiniif hin kenna. Carraan ani qabu uummata Oromootiin nan dhaama kanan jedhu uummanni Oromoo tokko akka ta'u milishaan Oromoo keessaa bahee isaan jala fiigee har'a uummata Oromoo dhiitaa jirullee odoo keessaa bahee gara waraana bilisummaa Oromootti illee han dabalamu ta'ee yookaan gara maatii isaatti illee galee uummata Oromooti furmaanni ta'an jedhaa kun namichi nun bulchuu
nama hidhaa keessaa baasee ajjeesaa jira. Nama Deebisaa Raggaasaa jedhamullee mana hidhaatii baasanii ajjeesanii karaa irratti gatanii anan maqaa isaa beeku kana Deebisaa Raggaasaa ammallee shakkaa jirraa uummata baay'ee kaleessa naannoo uummata digdamaa kana bakka ijoollee reeffa ofii kaafachuu dhaqe anaat abbaan kaafachuu dhaqellee amma hidhaatti guuraa jiranii isaanumallee ammallee baasanii ajjeesonnee shakkii kanaa qabna. Ayyee Oromticha lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee aleellaa murni bilisiginnaa xiyyaara waraanaa fayyadamuun aanaa keessan irratti raawwateen uummata Oromoo jumlaan dhuman barattoota maanguddoota akkasumas qonnaan bultoota. Ayyee is good. Amma weetee maqaa lamichaa nutti hin dhowne Oromticha jeeni kun bareedaadha. Ammoo gaafiin teenya guddoon diroonii abiyyiidhaa ta dhuftee uummata keenya dhowtu qofaa miti. Waraanni keenyoo uummata keenya illi makkanaa kana keessa kan buune hagamta akka beektu of eeggannoo godhu jiraan gaa komiteenya jechuudha. Dhaamsi nu qabnu waraanni bilisummaa Oromoodhaa hamma danda'amutti bikki irratti xiyyeeffachuu qabdan lolli kun yoo magaalarraa alatti hawaasa keenyarraa alatti damaa fi sa'aarraa alatti odoo nu ta'e bareeda. Maaliif hamma dandeenyutti baraaraatu deemu. Because ummata keenya ummanni akka nu harkaan rufuun barbaannu jechuudha. Magaalaan tuni beektee qabachuu fi gadhiisuun wanni akkanaa ture hedduu gujiidhaa fi wallagga keessa miidhaa hedduu nuuf fiddee irraa barachuu qabna. Tooftaan keenya tuulama irratti silaa wayyaa'uu qabaa jenneetuma yaannaa jechuudha. Yoo itti yaaddan gaa beektee malli hin dhabamu. Namni akkam taanaa jedhee akka ta'uun wallaalu kanaafuu qabsoos gaggeeffata ummata keenyaas hamturraa tiisaa adeemnu dubbiin dirooniidhaa tun nu deddeebuuf teessi. Because ammaan dura xiqqishoo 12 qabaa 6 irraa baddee fi taafteellee asmaraa geessee jira tanuun dhoowwa ammoo qopheeffate. Lolli kaabaatis beekan wiidoonnoo garami dubbiin jiguu ta'ee siin beeynu gaa wanni lolaa wanni dirooniidhaa waa hedduudhaantu Oromiyaatti as deebuu ta'a. Khalaas gaa ammumaanu sammutti qabannee waraanni keenya leenjii waraanaa cinatti beektee the rule of engagement illee odoo jiraateef gaarii. Itti gaafatamummaan nagaya uummata keenyaa eeguudhaa ka Abiyyi qofa natti hin fakkaatu. Hoggaa Abiyyi asana koomannu nutoo of eeggannoon goone gahaadha jenneetis ofis sakatta'uun ofis gamaaggamuun sirruma na fakkaatti. Jarana wattamoo kam maaliif gaa qabsoon teenya tuni ka qabsoonuuf ilma namaati jechuudha. Lubbuun ilma namaa tun hamma danda'amtutti baraaraatuma adeemu. Maaliif uummanni keenyarraa nu harkaa miidhamuu qabu. Yes aarsaa malee hin taatu. Aarsaan immoo gaa battalatti. Qaamni lachuutu akka shabboo miidiyaatti mootummaadhaan waa takka illee Oromoo irraan tartu jennaan. Oromoon miiliyoon 70 waa takka illee irraan tartu. Haga irraa jeeftisan ganda san keessattuu edana dhalatee bulaa jechuudha namni. You cannot win. Oromoo ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, doorsisuudhaan injifachuu hin dandeessan. PPO keessanii galtu taate jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoodhaatiin ammoo hamma danda'amutti magaalota irratti gandootatti bakka uummanni keenya jirutti opereeshina keessan akka namni keenya ittiin hin miidhamnetti nuu qindeessaan dhaamsa keenya. Lammaffaa mooraa waraanaa keessanuu eeggachuu isa barbaachisa. Dirooniin arra beetee meettaa walqixxeedhaa tole borommoo mooraa leenjii keenya dha'uu isiin mala. Waraana keenya kaampii waraana keenyaa dha'uu mala. Kanaafuu gaa tooftaa dirooniidhaatiif assaayimentiin guddoo waraana bilisummaa Oromoodhaatiif akkam godheeti gaa qabsoo teenya tana diroonii hojii firoomnee akkamitti deemuu dandeenyaan gaafii guddoo marroo fi oggoloota waraana keenyaa eeggattu keessaa. Noobattana fakkaata. Dubbii dirooniidhaa deebinee gaamee riisarchis goonee irraa haasa'u teenya faaktara ta'uu ni mala. Ammoo haga ammatti kaabattis ilaalaa jirra. Irra guddaa dirooniin uummataan irra miidhaman waraanarra for some reason. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa eegumsa jabaa ofiifis godhadhaa hawaasa keenyaa sun godha inni keessa kunna tan akkatti habira kun. Waliigala moo akkam jiran? Qabxiin biraa gaa ta kaaba Oromiyaadha kaabuma jennuuni kaabuma keenya jiranii kaabni impaayirtii Itoophiyaadhaa harkaa wal qaban.
harka wal qabanii asiinis araarri jaarsummaadhaa South Africaatti himamaa jira guyyaa 3 booda kaleessa 4 ture duba guyyaa 4 jechuu turan kaleessa aragaa tokko guyyaa guyyaa 3 nu hafa ammoo araara kanaaf gaafii ammaan dura TPLF gaafatte san deebisa warratti agarre eenyutu isaa kana fuudhee achi geessaa si dubbatamne wabii isaanii nageenya isaaniitiif wabii eenyu kannaaf hin beekamne ammoo guyyaa labsame tunis gaa toftaa haaraa yeroo lammaffaadhaatti jechuun yoo teessumti irraa kunis labsamee toofashale ha Africa Union PP tahee jechuudha gabaabdutti akka addunyaan pressure irra keenye abiyyi guyyaani qaba ayyaama qabeetuma ayyaama salamoo waan akkanaatiif nurra hafeedhaan yoo qaballeessu taate kanaafuu tunis gaa trendii haaraa akeekkachaatu deela deemna haga ammatti ammoo qophii gahaa teessuma san achitti godhamtiin agarreef hin jedhe gaafiin beektee guyyaa qabame malee ammallee haalli hin ajooneef warra wayyaaneedhaatiif keessummoonni warri jaarsummaadhaan taa'u sanuu Uhuru Kenyattaadhaa maqaa dhawanii michoo South Africa sanillee Obasanjo wajjin maqaan dhawamee jira ammoo gaa hagam takka ajandaanoo maalii waligalatti iftoomina irratti nagarre yoo taraa tanaas jaarsummaan tun maquma dhawamtee ammoo guyyaa biraatiif dabre yoo kajaan taate lola dippiloomaasiidhaa ajaa'ibaadhaati eeyyuun abiyyiidhaaf bantee jechuudha waligalaayyuu hayyee mega olmee kaabarraa haga tokko dhageeffannoo wayyaaneen ofirraa faccisaatiin jireetti ati they are still under pressure haga beeytee shabboo miidiyaatti qorannee geenyetti ammallee defensive irra jiran warri beeytee offensive irra jiru jara haani isaan ammoo akka malee defensive irra jiran kubbaa tana ofirraa kiiparri isaanii deebisaa jira tashollabtee fi tatti seente gidduu shireetti amma goolii seentee jirti allamaadhaatti itti seente amma kibbaa Tigraay kana ati lafa raayyaa hada guddaa keessaa yaa'an fakkaata keessaa yaa'anii jiranii raayyaa gaabara rabbii fatara guddoodha isaan mudatee jechuudha dirreen kubbaa takka tana ammoo galata waaqaati amma gubbaanis jalqabdee jirti kanaafuu shiree fi shiraaroo fi raamaa zaalambassaa baay'inamee asiinillee Adwaa fi Addigraat tunis gamma dirree beeyte maarakaa amma dirree qabsoodhaa taatee jirti waa hundaafuu beekattee aadaan ከግንባር ያገኘናቸውን መረጃዎች በማቅረብ እንጀምራለን። በምስራቅ የራያ አካባቢዎች በመንግስትና በትግራይ ኃይሎች መካከል ጦርነቱ ቀጥሏል። በትላንትናው ዕለት ጉባ ጋላ፣ ራያ መንደር፣ ቃርሴና ባሶ አካባቢ ከባድ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ምንጮች ጠቁመዋል። ጥቅምት 10 2015 ዓ.ም በራያ ግንባር ከቦራ እስከ ጊዮርጊስ ጎልአጆ፣ ከበቅሎ ማነቂያ እስከ ጣፌ፣ ከህብረት እስከ ጉባ ጋላ እንዲሁም ጨርጨር በሙሉ ተጨማሪ የትግራይ ወታደሮች ጭነት ገብተዋል። የብልጽግና አክቲቪስቶች የራያ ባላ አካባቢዎችን ተቆጣጥረናል ቢሉም ቢሶበርን ጨምሮ ሌሎችን ቦታዎች በቲዲኤፍ ስር ናቸው። ትላንት ማለትም ጥቅምት 10 2015 ዓ.ም ላይ የአዲስ ቅኝ የቃርሶሌና የባንዲራ ቀበሌዎች በከባድ መሳሪያ እየተደበደቡ መዋላቸውን ጋዜጠኛ ደሴ አሸናፊ ዘግቧል። ጋዜጠኛው እንዳለው ካላማጣ ከተማ በስተምስራቅ አቅጣጫ 15 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በራያ ጨርጨር ወረዳ ውስጥ በሚገኙት እነዚህ አካባቢዎች ንጹሃን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየተፈጸመ ነው። እስካሁን በሰውና በንብረት ላይ ምን ያክል ጉዳት እንደደረሰም በዝርዝር አለመታወቁን አያይዞ ዘግቧል። ከትላንት ወዲያ በሰሌን ውሃ ትግሬ መንደርና ራያ መንደር በኩል ውጊያ ሲደረግ እንደነበር ያስታወቀ ሲሆን አሁንም ግን ውጊያው ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጿል። የአላማጣ ከተማ በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር መዋላን ተከትሎ አብዛኛው የከተማዋ ነዋሪ ከጋርጃለ ጀምሮ እስከ መሆኒ ባሉ አካባቢዎች ተጠግቶ እንደሚገኝ ጋዜጠኛው ጠቅሶ ከጥቂት ቀናት በፊት ይሄው የመንግስት ሰራዊት አላማጣ ከተማ ላይ በፈጸመው የከባድ መሳሪያ ጥቃት የበርካታ ዜጎች ሕይወት መቀጠፉን ዘግቧል። በማይጸብሪ ግንባርም እንዲሁ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። አዳርቃይ ከተማን የተቆጣጠረው የመንግስት ጥምር ጦር በአባማር፣ ቡያ፣ ምስክር ገብርኤል አድርጎ ወደ ማይጸብሪ ከገባ በኋላ ተጨማሪ ቦታዎችን ለመያዝ ሙከራ አድርጎ ነበር። ጥምር ጦሩ በምዕራብ አቅጣጫ ወደ ዋልድባ ለመሄድ ሙከራ ቢያደርግም ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት ወደ ኋላ ፈግፍጓል።
ምንጮች እንደሚሉት የትግራይ ሰራዊት ዶንዶሮቃና አካባቢውን እንደተቆጣጠረ ነው። ዶንዶሮቃ ማለት ወደ ማይለበጣ ልንወርድ ስንል የምናገኘው ስፍራ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲ አርቃይ ህዝብ ሰልፍ እንዲወጣ የወረዳ አስተዳደሩ ጥሪ ማስተላለፉን ተከትሎ ነዋሪዎች ተቃውሟቸውን ማሰማት ጀምረዋል። ወሪያን ብሎክ ሸቦይን ፕሮጀክት ገለቶማ ዩቱብ ላይ ለመሰደተም ፊ ወይን ወሃፌ ሰሪሌ ዱጉታ ሸቦ ሰሪፋ ድርብ ገባቢላ ጋፋልመቹ ጅሬ ቻጅረኒ ፍመ ጀጀቤሳ ጅረኒ አምቦ ወኒ ጋረ ሳኔ ቲማ ጅሩ ሁን ሄዱ ፕሬሸር ጀላ ጅረኒ ዮ ጀኒ ረበረ ዱዳ ዱቢቱ ጋ አሲሪስ አራራ ዴማ ጅራ ቶርባን ኩረሞ ቶርባ ሙርቴሳ TDF ዮ ቤቴ ዋከ ሪቨርሲ ጎዴ ኸሳራ ላፍቱ ምኻቢ ረገውታው ማልፍ ወራኒ ሁን ቲሜ ሴኔ ጅራ አማስ ከይሰ ሴኔ ፊቤከዳ ከይሰ ሴኔ ጅራ ጋፋ ሽሬ ገመ ዱባቲን ቤቴ ኸራ ኤሪትሪያራ ካባ ትግራይራ ሎጂስቲክ ራ ምሩ ደንዳን ዋና ጃይባቲ የቾይ ከይሰ ነቀተሪ ዱባቲ ጩፍናን ኸሳራ ላፍቱ ቢቲ ወራና ቤቴ ኤርትራቲፍ ከኢትዮጵያ ረገውታው አሲዲስ ኸወኒዳ ኸራ ቆቦዳ ሰዲ ዮ ጋራ ቤቴ ጋረን ኮረሚ ፊ ጋረን መጋላ አለማጣ አላ ጅራን ከና ዮ ወያኔ ጉበረ ጅራቴ ወነቺ ዋተከለን ተራኒ ወያኔ ፍራዶ ኩዘንዴ ሲዮሞ ጋረን ሰንደብደ ዱቢላፍቱ ሚቲ ገባቢናን is very risky actually it's a very risky business lachutum nami tarata do memo daichi amma khoni I don't know abul jari lamanu sadenu wal radan da matanat fakatu abiyini so askay sa do me halabo daga warani ni walik indefate do fujule na tifakatu kaysa eltran iranaftu ga abiyinis elitrans wayanes yo donte ranaftu jarri mohoni genyan dasit makale gaddisani to dew wali galla wakam makale gaddis wajetu kaysa dubbin adwa fi adigrat genyan wukro do waduma na fi makale mali watakale nafne chuy even tarata dagalao seru diyandani mal tarada bre kharat hembey de mani gamoji tambaniti tambayn seedani tarata damo achu hatti cufantate ga arodo eswala qutaani wahmutti ala kufteñu echuy ummal tigrao debeni falmatai wahunda fuga torban kana khaysati wayanen akumatate tate TDF of bararu qabal yo of bararre almost aka calculation akhenya tarka libara dide mishan domte jetti TDF irasa lidebia harka libara dide mishan dawmanijan one concern yanu jechoma yo walutuni torba kana khaysati dubbin haga percenti afurtami demun nimal afurtam genyan bekadu namne percenti afurtam side jatam fi gachu fi dibba gachu laftu jatam gachu laftu da nayi dibara jatam side ga makale khaysani ba fatta gawasan rasa lidebia akka amma deema jiran kanatti harka dibara dide mishan dawani jiran wayane ga dafteer recover goru qabdechu wayane dawichu kuni islama bekada siyasa khaysati wali warana khaysati muhamu fi muruktahu wala mutadaddati idha guddan advantage du guddan TDF in qabu TDF in odo muruk intane muhama abiyin ammo muruk tayeti muhama choy no batomo kam ega garagaru ma guddan tana choy abiyin ugasene le abiyin le radif no ye ugam warani bete makalakan Ethiopia TV makala wanin makalakan Eritrea da ugasedan Eritrean iradan da matalif duwata khadurata ukhud bete Ethiopia hana choy so casualty nu almost ratio wala ba choy yo khudume khudaw mamale hanka khunjuru khuntuqam so riskin warra Eritrea da yoga tigrin duwa tofte male isane kar wal qabate mashire sede wani hasoba juru khaisa
tarsiimoodhaafuu bahanii jechuu jiran. Shireen tu gaaranii marfamtee ulaadhaatti itti seenuun laafaa bahuu hin dandeessu. Yoo itti cufan beekadhu khasaaraa laaftu miti. Keessaahuu shiree achittu daangarratti elektiriyaa qabnaan waan seen isaanii beekte daakuun isaan hin dhibu jechuudha. Beekaan ilaalla. Dhugatti waan haaree TDF itti as bahu teessu tooftaa haaree itti as bahu teessu ni ilaalla. Ammoo eeda sa'a lamaaf sa'a sadiif dheeyxee harkifattee magaalaa baafachuudhaaf yaalii godhaa jirti. Dubbiin guddoon parsantiin 25 ani irraa haasawaa jiru parsantii beektee moraala isaaniitii fi terooteriidha. Lafa qabatan irraa harka 125 luus godhanii jiran. Eenyu TPLFin ammoo gaa shiraaroo irraa hoggaa hashee ilaalaalle muruq hin taane waraanni isaanii withdraw godheetu irra bareeda. Because ammaan duroo halaaltan taatee lafoota wayyaaneen qabattu hunda lafoota wayyaaneen qaba isaan kan dhawtee baafte reefa isaanii ni agarraa jechuudha. Waa sadi always bika Tigreen injifadheette waa sadi ragaadhaaf ni dheeffatti. Waa afuru tokko hidhannoodhaan rakkatan. Lammaffaa madoodha arkina. Sadaffaa haduu agarra. Afraffaa boojuu agarra. So waakkachuun danda'anii jechuudha. Ammoo gaa akkamitti waraanni Eritiriyaa fi waraanni Itoophiyaadhaa shiree qabatee hogganne meeshaa irraa boojanii hin agarre waraana boojanii hin agarre hadha hoomee hin agarre haduu reefa isaanii hin agarre. Akkana jechuun gaa saayinsii militeeriitti jarri kun sirtaa'ii maafagfagii baanasan godhanii jechuudha. Maal jechuudha? Systematically withdraw godhan bikka manuuvar jennaan kan amma. Saayinsii waraanaa keessatti militeerii manuuvarii godhan. Bikki sadirraa hibaan because namni shiree keessa jiru haala jiru kun beektee itti cufe. I think humna guddootti as deemtu sana ofirraa keessaa bahanii ilma naqachuun isaanitti ni malaa jechuudha. Jara na hubattamu akkam. Sogaa TDFin irra guddaa murruqii miti ni mo'amti. Odoo murruq hin taane mo'amti. Egaa margaa saayinsii waraanaa keessatti the boot on the ground jedhanii. Akkatti beekte olaantummaa waraana keetiitti himan lafaati qabatte. Lafa waraanni kee irra jiru saniini mootees mo'amtees jetta. Fakkiidhaaf amma shiree waraanatti Abiyyii fi waraana Shaaruukhaanii fi Fir'oonaa qabate. Sogaa afaan saayinsiidhaatiin isaantu moo'e. Ammoo murruq godhanii jiranii kana jedhu taane TDF no because hin agarre haa. Reefa isaanii nu garsiifne oduu jiraatanii akka ololaafuun dhiisanii jechuudha. Numan qabne jechuudha. Kanaafuu TDFin gaama murruqirraa of dandabachiisan moohamuu dhabuu tanoo akkamitti baasanii fidaniin waan waliin arkuu teenyu jechuudha. Dalagaan guddoon TDFidha mala jalaa bahate deebi'ee counter attack godhuu danda'u torbaan kana keessa ni ilaallaa jechuudha. Counter attack ni godhanii for sure akka shabboomii jeetti hoggaa gama lamaan laallu gara kaabaatii fi gara kibbaatiin hoggaa laallu gara kibbaa kanatti laaftu milkaa'an maaliif kaasii ol deemu dudduqqeedha. Dudduqqee fi makalaakayaan asiin ol deemanii sogaa beektee qawwallee ammaa irraa hiikkanne jechuun jiran nama dhibbaa fi waa boojinee hidhannollee hedduu irraa harkanneedha. Asiin milkaa'aatuma deeman hamma beektee kaasuu maarree jedhanii gaara kaasuu qabatanitti hamma korom gadi hin dhiisinitti gaafa lafa ol aantuu militeeriidhaa kana makalaakayaan qabate adeero tana booda beektee maqaleen laaftu. Lolli kaabaa sanoo gaafa aduwaa arrashee irraa ka'ee aduwaa qabatee addigiraat qabannaan wuqoroodhaa hafee sabbooda namni isaan dhaabuu danda'u jiru. Gaa harka 125 tagubbaatiif tajalaatana akkamitti gaa TDFin ifirraa ittisee gara kaawuntaritti yoo fiige waan guddoo. Fakkiidhaaf yoo deebi'eetu qobboo qabate waan momentama deeffachuu jira jechuudha. Yoo magaalaa shiree san keessa akka baanu isaanii marsee dhahee baase deebi'an jechuudha. Deebi'an ammoo dhawichi shireedhaa san laafaa miti. Namni shireetti moohame wanni isa chuun moohame bakka dargiinis lolli beektee qay kokkob zabachaadha. Gaafa biraa gaaseenaa isaa isa dhiyoo deessee qay kokkob zabachaan bika goommaan isaatti tanaffase eessa kana jettan shireedha.
ኤርትራ keessatti ammoo naakfa egaa bikkituun bikka milkiidhaati jechuudha jara wayyaaniidhaaf meegaa dubbii shireedhaa tana TDF'n akkamitti itti fayyadama yes odoo murruq hin ta'in mohamee bahee jira beerufu deebuu dandeessaa deera tungaa waan waliinuu arkuuteen mee gara miidiyaa gaa amma ilaama keessanii gabaafne miidiyaalee tagaaruudhaati miidiyaa abiyyiidhaa fa'aa warra miidiyaa abiyyii gargaaran keessaa isaanoo maal jedhan naannoo shiree irratti isaanuu amanaan akka wayyaanee dhuftee yaalii goote waliigalatti harkaa wal qabnaan numa jetti afaan dippiloomaasiidhaatiin mee miidiyaa shaarukaa kanatti aliyaan የከሸፈው የህወሓት የሽሬው ሰርጎ ገብ ጥቃት ትላንት በሽሬ አካባቢ ተደብቆ የነበረ የህወሓት ኃይል በሽሬ መግቢያና መውጫ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሞክሮ እንደነበር ተነግሯል። በህወሓት በጭካኔ ከተረሸኑት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በተያያዘ ሌሎች የሰራዊቱን አባላት በፍጥነት ከእስርና ስቃይ ለመታደግ በሰራዊቱ ዘንድ ቁጭት መቀስቀሱም እየተነገረ ነው። በፍጥነት እንድረስላቸውም እየተባለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሽሬ መውጫና መግቢያ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች በደፈጣ ውጊያ ጥምር ጦሩ ላይ ተኩስ ለመክፈት ሞክረው ነበር። በዚህም አብዛኞቹ ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ከ70 በላይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ የተማረከ መሆኑንም መረጃዎች አመላክተዋል። በተመሳሳይ ከ70 በላይ የሚሆኑ የህወሓት ተዋጊዎችም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተነግሯል። በሽሬ ከተማ መከላከያ ሰራዊቱ በሚገባ የቤት ለቤት አሰሳና የተጠናከረ ጥበቃ እያደረገ ሲሆን ነዋሪውም ተረጋግቶ መደበኛ ኑሮውን ጀምሯል። ይህ ጥቃት ጥምር ጦሩ ሽሬን አልፎ ሰለክለካ ከተማን ተቆጣጥሮ አክሱም ጫፍ በደረሰበት በዚህ ሰዓት ከጀርባ እንዲህ አይነት ጥቃት እንዳይፈጸምበት ጠንከር ያለ የአሰሳ ስራ መስራት እንዳለበት የሚያመላክት ነው ተብሏል። ጥምር ጦሩ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ጠንካራ አሰሳ እያደረገም ይገኛል። ቆም ብሎ አመላል ሽሬራይ ገራ አክሱም ደሙዳፍ መጋላ ሰለክለካ አቦማ ጀተኒን ዱፈን አማ ሐርኪሰን ሽሬ ኸይሰነከን ኦዶ ሙሩቅ እንተን ሞሆመኒፍ ولقال هنا قاعد دبوت on the ground تي نام بيتش أتبكي تقديف تسيف اللوس بكي تكابت مو is a gain خلافو وراني أبي جيدا في إجتني خفرونا شيرتي موهن أما قا مومنتم لساني إمال لساني قرأ أكسو جدو تلتي سنلك أبو ما جانين أكيد يهاني جرانا أما قا دوباي مرو ديما قافا وراني خون شيرا ሽሬ ራበሄ ገራ አክሱም ኹቴ ዱባሞ ሽሬ ቀባተኔ ትጩፈን በከሉጋ ድግሲን ጋፈሰን የቹይ አሮዝኒ መረቡኪን ፒፒዳቲ ፊ ተፍርኦናት ጉያሰን የቹይ ዱባ ሲሙራን ኸተረ ዱቢን ማሊፍ ሎጂስቲክ ንጅሩ የቹ ሎጂስቲክ ንጅሩ ወሊ ገለበከም ኤጋመላ ፉርጎንቱን ትግራይ ወሊ ራኻቲ ኤሊትሪ ራኻቴቲ ሽሬዳን ገድፍቴ አከሲት አክሱም ገራ አክሱም ዴማ ይርቲ ዮ ቤቴ ኸሽሬቲ ኸልትራ ጅዱ ሙራን ሳኒሲ ኸተራ ቤከዳ ማልፉሊ ቢዮጋ ኸራ ወኒ ኸናን ቲፍ ወኒ ዱፌፍን ቤሁ ኸራ ኢትዮጵያ ኸይሳኒዮ ሎጂስቲክ ዱፌፍ መሌ ገሜ ኤልትራ ዳሳኒ ፍራ ሙራን ጀቹ ተመፋዳ ኸራ ቤቴ ተንቤኸናው ጩፉን ጀንዳኒዳ ዮ ኸራተን ቤኸለ ራጩፈን ኢትዮጵያ ራይኒስ ቤቴ ሎጂስቲክ ንዱፉፍ ቢከላማ ከረ ጩፍናን ሼራ ኦሊፊ ገረተ ሜከረ ጩፍናን ገረ ኢትዮጵያ ራይኒስ ገረ ወልቃይቲ ኸናን ለፈማ ማልጀተኒ ማልጸብሪ ፊ ጅብኒ ፊ አዴቅራይ ፊ እትጉተዳ ካበ ቤቴ ጎንደሪራ ዋን ገመ ናኖ አማራ ናኖ አማሪ ቀበተ ኸለራ ገመ ሽሬዳ ዲሙኸነው ቀበን ሽሬ ፊ ኤልትራ ጅዱ የሙራን አትሊስት ዋን አፍሪካ ዳኹን ይብዱ እቹይ ዮኹን እንደንዳም ደሞ ጋ ቻይሲ ለመፋይሳን ቀበን ወራና ቤቴ ሽሬ ራኸኤ አማ ሽሬን ጋ ቢከራ ኻኒ ቤከዳ አችራ ኸኤ አክሱም ዲሙኸነ የሙርቴ አትሊስት ኸሽሬ ራቤ ኸላ ሀባ መሱራ ጎደን አሙጋ ሪኢንፎርስመንት ይደንዳ ማለት ዱቤ ሰዋን በናታቴፍ ንደንዳ ኦሬዲ ጋ በኩማን ኢፍራ ወይዋቹ ጅቱ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኸናይቹ ኦፍራ ፈታሹ ቀብና ድሩ ዱቢን ገልቴፍ ከኋላ እቹ ጀሪ ሜረዴ ቢሲፊ በከሰን ጥቅሾ ዱዶ ዴቢሲ ዳጌሲሲን አተነው በተነፈካት ማሊፍ ቆረጣ ይሳሪ ኸነ ሱዳታ ጅራ ፉርጎንቱ ይወደጭቴ ዳሴት
Kacitee sachi dhaabbata maashina kanaas gaa kophaa isaa deema isa gubnaan guutumatti operation isa collapse ta'a jechuudha. Gara Tambeenii yoo cufan gara gubbaa sadii yoo cufan operation Tigraay keessa jiru already collapse ta'a. Dubbii laaftuu miti jechuu barbaadeeti gaa godhuu dandeessi Tigraay waliinuu harkuu teenya. Haa tan akkasumatti biraa hunnu qabxii amma la'anisanii dubbachuu barbaadu keessaa already Itoophiyaan siyaasa post war politics keessa seennee jira. Post war jechuun ati Oromoon ammumaanuu yoo waa lama post warin scenario lama scenaariyoon tokko olaantummaa Abiyyii fi olaantummaa Isaayyaasiin yoo lolli kaabaa ka xumuramu taate miidhaan inni qabsoo Oromoo irra qabu maaliin waan Oromoon ammaa irraa dubbachuu qabdu. Because akkatti nuti gabaasaa jirru oolma isaanii haasoo jira malee teenyaas akkama walii dirqamsa aangeessa jirti. Eega parsantii 25 beetee mataa irraa muran. Okay, parsantii 25 eega dhawaan TDF haga dhibba TDF cabxu eeggachuun gowwummaa. Ammaanuu Oromoon yoo olaantummaa Shaarukaanii Fir'oonaan kaabni kun xumura harkate walitti tun akkamiin niitii jee Oromoon irraa haasoo qaba taakka. Yoo ammoo olaantummaa TPLF TDF ka xumuramu taate huloo maal nu fayyadaa maal nu miidha qabsoo Oromoo irratti. Lamaan kana scenario lamaan kanaan gaa hayyoonni Oromoodhaa hoggoloonni Oromoodhaa waraanni Oromoollee irraa rakkachuu qaba hawaasni keenyallee bakka jirtanitti irraa wal mari'adha. Mee olaantummaa Abiyyiitii fi olaantummaa Shaarukaaniin yoo beeytee lolli kaabaa kun xumuramullee baatee 50% gaata. 50% jechuun yoo Aksuumis Adwaa qabatanii wuqoo irra gahan gamanaanis yoo Mohoonii irra gahan gaa Maqalee odoon seenne duraa'uu jijjiiramanii akkana jechuudha. Haala kanarratti yoo Abiyyii fi Wayyaaniin marii amma deemtu tana keessa kaseenan taate Wayyaaniin almost beeytee nama goblaan tokko cabee jechuudha. Talmii eenyu seet godhaa Shaarukaan seet godhaa they have to accept because walqixa taaniiti miti. Ammaan dura beeytee Abiyyiin bifa Mohametti isaan bifa olaantummaatti qabanitti teessoo taa'u turan. Amma immoo at least daaddaa ta'uu qaban. Daaddaa jechuun Tigraay secure ta'uu qabdi. Ara Tigraay securiidha? No. So olaantummaa eenyuutiin gara marii seenan olaantummaatu sadarkaa qabdi. Gaafa dubbiin Wuqroo fi Mohoonii geesse almost harka 150 geesse jirti dubbiin. Bishaan beeytee mudhii tana bira kutee jechuudha. Oromoon makmaasasitti bishaan jilba bira kutee daafaa jechuudha. Amma ogeessa beeytee afaanii qabnaa jecha lamaan ara isan barsiisee walaloo walalaa walaleessaa miti. Walalaa jaaniinidha. Namichi beeytee walaloo san walaloo ootar godhu katabu san abbaan walaloodhaa walalaadha. Waliin ni barreesse walaloodha. Ha dubbise san ammoo walaleessa ni walaleessa jechuudha ni dubbate. Waan isaatii miti jechuudha walaleessa jechuudha waan isaatii miti. Mee waan afaanii rabbi hayyoota fidannee irraa wal mareen eegaa dubbiin Stanford University keessattuu afaan Oromoo barsiifamuu jalqabe ati shabboo miidiyaa irratti illee afaan keenya guddifachuudhaaf yaalii nu goona namoonni afaan Oromoo irratti gaa ogummaa qabdan please hirmaadhaa isaniin jedhu. Amma jechaadhaan gaafadhee jira dangerous jecha juukanaan gaafadhee ani amma afaan Oromootti illee miti afaan wanni an fayyadame dangerous ogaa khatara egaa naannoo baatti khatara jenna haalli isaas ni jenna. Ammoo jechi lamaa kun jecha alagaati. Afaan Oromootiin dangerous jechuun daafaa jechuudha. Magaa gara lixatti daafaa jedhanii jechoonni vocabulary Oromoo hundinuu bikkatti dhokatee qaba beekan. Amma jechoota jajjabaa garii beeytee warra waayyuu keessatti garta garii immoo warra beeytee yimar keessa garta. Qoba afaan Amaaraa dubbatu kana isa keessatti agartaa jechuudha. Walloo keessatti jechoota garii Harargee keessatti agarta. Jechoota garii Baalee keessatti agartaa jechuudha. Jechoota garii ammoo Gadab keessatti ammallee Diidaa keessatti agartaa jechuudha. Jechoota garii ammoo Booranaa fi Gujii keessatti agarta. Amma daafaa jedhanii daafaa jechuun danger jechuudha. Afaan Oromootti immoo Harargeetti akkam taate daafaan tuni
gaddaafaa taatee jechuudha. Egaa walii gala bakka gaddaafaa jechuu fi daafaan isin tokkuma. Gaddaafaa dhugaa jaani beete daafaan verbiidha. Gaddaafaan adverbiidha jechuudha. Walii gala bakka daafaa ibsiti. Gaddaafaa jechuun maali? Daafaa sadi dhaqu jechuudha. Deenjara keessa seenu jechuudha. Ammoo gaddaafaa natti hin ta'in jaan Oromoon argetti. Walumaa gaddaafaa natti hin ta'in jechuun maali? Ammoo haa beetee don't put me in danger. Beetee haalisa khatara keessa na galchin ammoo gaddaafaa fi naqin jaan. Amma gaddaafaan sanii adda baaftaa jechuudha. Gadda fa takka ammoo nama beetee deenjarri irra gahee gadde walii galaamu kam gaddaafaan ta'e nama beetee miidhamee booyuun tahin jechuudha gabaabdutti. So dachi deenjar juu afaan Oromoo keessatti gaddamo daafaadha. No daafaan deenjara gaddi silaa gaddaa jechuudha. Walwanne namni jecha kana nu barsiise waliidha jechuudha. Adeero Ismaa'ileedha Jarmanirraa. Dacha halamoonnis eenyu gaafatee harkatee kutaa hunda nama hunda gaafachuu ture. Ammoo deenjaras jechuun shabboo miidiyaa dhageeffatee asirraa khatara haalisa deenjarasa jennee gaammeen Adeero Ismaa'ilee saboo gaammeen afaan Oromootti dhabeeti deenjarasii fi haalisaa fi khataraan nu fixee naa barbaadee jecha kana na arkee jechuudha. Warra walloo gaafatee kaan gaafatee eessatti arkame jecha kuni macca keessatti arkame daafaa. Eenyu ragaa baheef Harargee ragaa baheef akkamitti gaddaafaa jetteen. Gaddaafaa jechuun daafaa san sirra geessee gaddu rabbi daafarraa nu haa qabu. Jecha haala tokko barattan rabbi gaddaafaa sirra haa qabu jechuudha. Warra daafaa irra geessee gaddu sanis rabbi nu godhini. Amma gabaabdutti waraanni Shaarukhaanii fi waraanni Abiyyi dhiiroo yoo beetee muran gaddaafaa seeneen jechuudha. Akkana miti. Ammoo haalli amma deemaa jiru kana keessatti TDF'n daafarra jirti. So diplomaasiidhaan push godhu jiran I think arra ta'uu baru ta'uu beeku arra na fakkaata. Hiriira bootaa guyyaa saftiidhaa guutuu Itoophiyaa keessatti fi Finfinnee keessattis hiriira jabaadhaatu bahuu ta'anii. So diplomatic pushes jalqabee jira. Gara Maqaleetis jalqabee jira. Manguddummaan tunuu ni dhaqanii waliin akkuteenya already bikka lamatti cabanii jiran amma cabanii leechuu hin dandeenyu yaada lamaatu PP keessa deemaa jira. Warri Fir'oonaa aboo galmaan haa gahannuudha. Abiyyi ayyee tanaas oofachaa tuba tabeetee tajaajilamummaa tanallee haa dhaynuudha adabaaf. Yaada lamaa kana harkaa jira. Pirezidaantiin Itoophiyaadhaa obbo Isaayyaas Afeworqiidhaa ni hayyamanii ni ilaalla jechuudha. Bara amma pirezidaantii keenya isaanii. Abiyyiin ammoo piraayim ministeera keenya jechuudha. Mee qottee duudaan wanni keessatti hiriira baatee jirti. Hoggaama dhiibbaa uumuudhaaf Ameerikaa irratti Saawud Afrikaatti jara miila cabsinee finnee tanaafuu taraa tana wayyaanee nu dhoqqoosuu hin qabdanidha. Amrii teenya wayyaanee fudhachuu qabdiidhaani pireeshira irra kaa'u jiranii mee hadiisii kana saalaallutti deemina dubbii post war ilaasan. Picture okay, aye wali se on video se aye ana tokko bale si erke hatar bira hun wanni mabooda Abiyyiin ajanda inni nu bizi godhu taa'u keessa yoo gara kaabatti khamil kaawtaate obbo Taayee Dandaadha beetee irreechi dabre mokkam ammoo isaan marga qabatanii haara ramneetu isaanii shakkii takka malee. So ajandaan national dialogue dha khoofta amma. Maalif ajandaan national dialogue khaafi waraana bilisummaa Oromoodhaat waraana bilisummaa Oromoodhaa abaa of kaafaa'u masaraa keessa kaa'aniiti gaara keessa dirooniidhaa fi shaabiyaadhaa fi dudduqqeedhaan beetee rabbi nutti godhini waraana keenya nu harkaa dha'uu deeman. So abbumaanuu odoo waraanni kun hin xumuramne uummanni Oromoodhaa akkamitti waraana keenya baraareffadhaa ammaa nutti yaaduu qaba. Daafaan tun odoo nutti hin dhufne odoo waraanni keenya gaddaafaan seenne daafaa nutti as deemtanirraa qophaa'uun barbaachisaa. Walii galaayyuu egaa qophaa'uun barbaachisaa daafaa as deemtanirraa. Maaliif lolli diinii qabu hin cabu jette Oromoon. Odoo isaan kaabatti washan lahab jiranitti ammaanuu
beetee diroonii akkamitti fe'ee gannaa akkamitti waraana nutti gaddeebuu taa'u kanallee injifannaa keessatti illee du'aa godha. Du'aa nu godhachuu qabnu maali? Yaa Rabbi washan laab kan nu daftee nurraan fixiniidha. Yaa Rabbi lola kana beetee lola shireedhaan ga'e kana haga wal butuchanii haga wal beetee sadeenuu qabrii isaanii takka taatutti yaa Rabbi addan qabin yennaan jettu. Barga dirqama keenya akka Oromootti nuti beetee jiraachuudhaaf lolli kaabaa kuni beetee itti fufuun dirqama keenya dirqama. Lola jaalannee odoon taane ummanni kuni shaarukaan firoonni achitti beetee baalli suuqannaan ableen eenyuuf qaramtee jirti Oromoodhaaf. Sogaa Rabbiin ablee isaanii tan achumatti Rabbi haa doomsu Rabbi kadhadha. Walii gala Oromoon ammaanuu irraa haasa'u jechuudha. Ammaanuu lolli kaabaa kun yoo xumurame Oromoon akkamitti miidha daafaan nuti as deemtu maalii beekuu qabna jechuudha. Hoggaa kan maal faayidaa qaba. Ammoo ammaanuu jalqabuuf ta'an gaafa dubbiin wuquroo fi mohoonii geesse harkuuf teessan. Beetee baalee marga qabatee as bahu ta'a adeeroo taa'ee danda'adha. Beeraawi magbaabaat araarama goonaa Oromoo wanni si wal gaafachuu qabdu keessa gara waraanaati waraana keenya akkamittiin baraarfadhaa. Lammaffaa waraana keenya akkanumatti miti. No. Dura ABO fi KFO si dura akkana qaqqaban. Akkana si dura qaqqabaniiti sammuu waraana keenya nyaatanii jechuudha. Ammumaanuu Oromoon hora sabaa isii ballama qabannee teenyee gaafa naashinaal daaloogii jaan bikka waraanni bilisummaa Oromoo hin jirretti ABO fi KFO'n akkan seen hagas dubbiin haa hidhaman malee silaa hidhuuf ta'a yoo beetee didan gaa dubbiin KFO'n bikka lamatti hin cabinii sodaadha jechuudha. Akka beetee ABO bikka lama cabsan sanitti gaafa kaabatti milkaa'an hin shakkinaa KFO'n bikka lama cabuutees KFO dammaramtuufii fi KFO didduu dhufuu ta'a. Gaa eenyutu bikkatam ta'an I don't know. Namoonni beetee namoonni KFO wajjin dammaraman kami namoonni immoo KFO beetee KFO yoo bikka lama cabte maqaan sanis kutee jechuudha. Akkuma Izeemaan ta'e ta'an akkuma Abintee ta'an walii galamu akkam. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa sodaan nu guddoo nu qabnu uummanni keenya burjaajii keessa seenuu qabu. Amma bar tokko taalee yaa'u jira warama. Burjaajii takka hin qabu. Gaafa araarri dhufe immoo burjaajii keessa seennee beekanna. Dubbiin gaa sabni kun murachuu dandeessa. Adeeroo gaafa taayee danda'a harkatti beetee marga agarti. Gaafa araara beeraayi magbaabaatti hagaraayuu maarree gaafa waan araaraa dhageesse. Hanyaachuu deema waraana bilisummaa Oromoodhaati ammumaanuu beekan post war politics. Walii galama kam kunis gaa waan ittiin biizii nu godhuu ta'anii gurra isan calawii irraa wal mari'adha. Qabxii ittaantu nu dabarsi. Keessaa'u araara keessatti tokkummaa fi wajji haasa'uu fi beetee mobilization irraa haasa'anidha. Walii galama kam jiran ammaanuu taa qophoon. Qabxiin lammadaa isaan itti biizii nu godhuu ta'an katabandaa kanaas gaafa Rabbi jee lolli kuyyu akkasitti Rabbi nu harkaan xumurini yoo akkasi kan xumuramu taate ammaanuu beeku naashinaal daayiloogiin ajandaa mootummaati. Lammaffaa wanni Oromootti biizii godhu taa'u maali? Communities defeat terrorism. Wanni inni nuun jechuu taa'u maali? Uummanni shororkeessitoota buqqisaatiif keessaa darba. Hiriira amma beetee harkuuf teessa hiriira shanee daawun jettu kana gaafa kaabarraa qaqallattee wallagga keessatti qotee bulaa keenya gana kararra baasanii shanee haa buqqifif maarree haa goon mootummaan beetee oradii beetee siyaasaa waraana bilisummaa Oromootti nyaatan keessaa tokko ABO fi KFO mariidhaan biizii godhanii uummata Oromoodhaa hiriiraan biizii godhu. Gaafa tararra geenye beekadhaa katararra jira daafarra jira dhiifama kataran fayyadama daafaa. Odoo daafaan tun gaddaafaa nutti hin taane amma daafaa tanaan beetee odoo gadda keessan seenne jechuudha. Odoo daafaan tun nu miitee gaddaafaa keessan seenne ammumaanuu sabni kun daafaa as deemtu tanarraa qophaa'uu qaba isin jenna jiraan. Uummata Oromoodhaa baasuu taane hiriira. Hiriirri juumaali shanee maarree ni buqqifna. Qabxiin lammaffaadhaatti biizii ta'uu teessan kan naashinaal daayiloogi community uummataan kaa'ati shororkeessitootaaf keessaa baasaa hajuu hasadaffaadhaa shabbo. Hasadaffaadhaatis irra sanii kaayaa waa'ee beetee
building khunis ma'ararati khalafaadhaan isa dhufuu ta'an jechuudha. Wala mana. Daafaan sangaan qalu qalam. Waligala. So beerai ምክክር መድረክ خلاص ifra eeggadha. Wanni biraa ittiin busy sabboonu ta'an keessa misoom. The politics of economics. Takkaanis the politics of development kajannu kanaan isanii dhufanii jechuudha. Iskoolotaa fi hospitaalotaa fi maari already jalqaba wannitti Ambotti ati iskoola ajaa'ibaatti eebbisiisan Buraayyutti illee waan eebbisan qaban wanni eebbisan dhufuuftis magaalaa Roobeedhaa ilillii godhanii jiranii magaalaa Roobeedhaa walii galama kam sogaa ummata attention isaanii gara misooma deebisuudhaaf already qophii gahaa gootee jirti mootummaatu ajandaa garagalchuudhaaf ajandaa waraanaa san garagalchuudhaaf asii misooma jechaa maalitti dabrammoo warra beeytee gaa amata afran kan akka gaariitti PP hojii hin deemin warra beeytee ummatatti dhiyaatee gammachuutti hin qabne maqaa beeytee maal jettaniin maqaa malaamaltummaadhaatiin hidha guurii jechuudha. So gaafa aana irratti godina irratti adaan irra guddaa aanumaaf godinaadha. Maybe obbo Shimallis illee bawwazanii bikka biraatti karaa federaalaa fiduu isaanii ni mala. Oromiyaan arkutee santuuni leadership haaraa tokko as boota. Maybe obbo Taayyee fa'aa fuuldura dhufuu isaanii ni mala. Post-war politics. Ammoo irra guddaan warri beeytee xiqqeessoo sabboontummaa qabu. Kaan yaasuuf ta'an dalagarraa, kaan hidhuuf ta'an aanaa akkana amma gaa uummata araarfata. Namoota fi ergateeti qali jeeni hidhi jeeni arra ammoo uummata hidhee fi uummata qaleedhaa hidha guuruu ta'a. Maallaqa saameen. Haareetti gaa uummata kunis post-war politicsdha. Maqaa malaamaltummaatiin aangaa'ota hedduu kaan yaasuu, kaan muuduu waa hedduu bawwazamuu ta'a. Walumaa kunis gaa waan as deemu jechuudha lola kana booda. Qabxii itti aanu. Hayyee hagara wanni isanii tuquu barbaadeef maali? Sammuu teenya guututti amma lola kaabaa beeytee Eertiraan achi geessee Itoophiyaa achi geessee TDF'n as gahee keessatti daafaa nutti as deemtullee beeytee ofirraa eeguu qabna. Wala garrama akkam wal hubannee waan raamtu nutti as deemtullee ofirraa akeekkachuu qabna, ofirraa qophaa'uu qabna. Yoo olaantummaa Abiyyii fi Fir'oonaatiin Isaayyaasiin moohan dhiibbaan qabsoota jarra qabu maali yoo TDF'n mootee'o beeytee faayidaa fi khasaaraan nu qabnu maali jennee Oromoon haala lachuttuu qophaa'uu qabaadha. Maajirratti gaa taaziyaan beeytee abbaa keenya Shaadam Tuulaadhaa akkuma itti fufee jira namoonni gaa taaziyaa isaanii ibsatan keessaa Dr. Muhammad Salah, Dr. Zakir Naik fi namoonni biraas hedduudha. World Muslim League jira bikka hedduu baase ati ABO fi KFO'n baasan jechuun gurra mara nabaatiin agarre immoo. Amma waraanni bilisummaa Oromoodhaa gaafa namni gurguddaan akkanaa du'e paartiin keenyaaf waraanni keenyaas qeesiin beekamaan, lubni beekamaan, paastarri beekamaan, sheeyni, ulamaan muftiin beekamoon warri ijoo hawaasaa ta'an artistoota irraa haa ta'u, ulamaa'ota irraa haa ta'u, warra siyaasa irraa haa ta'u guyyaa akkanaatis taaziyaa walitti dhufuu baruu qabnaa jechuudha. Yeroo guddaa amma nuti beeytee taaziyaa ta'u moonniidhaa himuu beekna ta siyaasaa. Amma nama guddaa addunyaan irraa haasawtu kana waraanni bilisummaa Oromoodhaa rabbi sanaa sabbarsiisu jechuu dhabuun waan bareedu itti fakkaatu. Yoo hajjattan taate galatooma yoo injiinis ganaadha baafadha. ABO fi KFO'llee yoo jettan jechuu baattanillee isinirraa eeggannaadha. Ambitiin jechaa jirti. Kanaafuu gaa rabbiitu ol qabe jechuudha gabaabdutti. Shaadam Tuulaadhaa nama baadiyyaa dhalate. Nama beetee hawaasa qotee bulaa keessa dhalatee hawaasa qotee bulaa san barsiifatee bikka miidiyaan hin jirre bikka televezyiinii hin jirre bikka addunyaa wal quba qabne keessa ture ammoo har'a addunyaan hundinuu Shaadam Tuulaa jechaa jirti. Egaa nama rabbiin ol qabe ol qaba. Meeqaan magaalaa gurguddoo keessa dhalatee masaraa tajaajilee faarfamee sheekha faannoo sanfaa amma eenyuun booyaa fi jechuudha. Rabbi nama dhajeessin. Muftii maqaan isaatu dheeraa bara. Muftii Haajii
شيخ عمر إدريس يا ربي خي يا لما قلت نيسا مفتي إنه مفتي دواس تبرج جابر تبرج قدامي مفتي حاجي شيخ عمر إدريس إجا مسارا خيسنا ما حكى فوله يجوي دو إسي ترى دو إسا خرر دكتور نايك دكتور زاكر نايك نياسوا والله أعلم دكتور محمد صالح دبتا مسلم ولا مسلم ليجي نياسوا علماء الدنيا هم درا دبتني إن مربين والقبيت والقبة ما يجوي تادم شيء آدم طولا معجزة غرقدون نام مقالة بيته درة طيارة خسد على تيود وغروبات نام سنرة الدنيا تنودن الراسو جبتني فيفو بيته تنو فيفو غا معجزة عجائبات تنو فيفو راجي عجائبات يجوي أباخ إن ربي والقب أما اللي ربي قاعد تيسا ولا حق أبو يجوي نتو والقبني والقبان تني فايدان قبضو ربي ولا ساحق أبومو والقبان تواقع سنتنا قدون أكل متاسك خبجنا خناتي ربي تشتلي خبجا إسالي تاهرو جنة الفردوس ربي سانا أنا نيسو ولي قالت تيغا تاجاتنا بروفت أنا مسجدات أدادا خيستي سني دعائيداتي في يادنو شهادة طولانا تفوفيت جرا مي ولولو ببريدو أكا بيتي بليتين تينيا دب بفتي سنفا إنو رياضي كتبيسا فتيها بنت ناصر فتيها بنت ناصر ولولو كسين دب بفتي يوبرو نو إرغيتان سنيسي سن دقيسفنا إذا قدان أمو إسان فارسو دون تاني فانساني بو فارون فايدان قبدو أمو أبا خينيا اتتقى تخنا أول اللي ودو جنيني أمو فارو إساني أول فانا إساني ديمو سنتو رجال خلافو نتلين دلقا ججبدو أمانا ججبدو نبرت نيفتني ديمن تقوم أمة أورمو رتي وانو دامني ديمن قبصا وانا نما بيتي برا السلاساتيس برا درقيداتيس برا وياناتيس بربادماتوري نما مقالا جبيتو باديتي قالي نم نخل نما واقو واحدو سبخ لا هدامي رقو هدو دبسي چوي دوبغا أبان كينيا واحدو نيساني ديماني إسان فارسو سنچاتي فانا إساني هابون يتشو دانيغا سغتا تينيا تاراراتان إساني تمر إلمانا يا قبي تينيا تاراتو يو سني تاتي نبريسا يوتان إسخا بكي سنين تينسا مهمة يتولفن بكرة تبوتها بكدو غوري سريسا يوسف مفتشفني نو فلچادان نغا واقا كسني دامتو تنشانا خينياس غلطوما إسانيس غلطوما حقا قبي ترفقاتو ولد چانتو غا مغلغلو داتي نغا واقا كسناترا تنكي إدو سجلان